Ergamni manneen murtii kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa haqa qabeessa ta'e kennuudha. Akka manneen murtii Oromiyaattis ergamni manneen murtii Oromiyaa kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa si'ataaf dhaqqabamaa ta'e karaa loogii irraa bilisa ta'een kennuudha. Kallattii kanaan manneen murtii Oromiyaa ergama isaanii kana galmaan ga'uu akka danda'aniif abbootiin seeraa fi ogeessonni biroo kenniinsa tajaajila abbaa seerummaa keessatti ga'ee qaban naamusa mallojii abbaa seerummaa barbaadu gonfatanii hojjechuutu irraa eegama. Kallattii kanaan waa'ee dhugaan hojjechuu, waa'ee walqixxummaan ilmaan namaa ilaaluu akka amantaa kiristaanaatti akkamitti ilaalama? Tajaajilaa mana amantaa Ortodoksii Tsadaaniyaa Maariyaam Buraayyuu luba Malaaka Tsahaay Abbaa Gabra Mikaa'el Nagaash akkana jedhu. Dhugaa jechuun waaqarraa kan argatan, dhugaan du'an qabdu, dhugaan cittan qabdu hin cittu. Amma fakkeenya kitaabni qulqulluun hin hatin, hin ajjeesin, somaan immoo hin raggaasisin jedha. Kun hoo jedhu kun obboleessa isaatillee haa ta'u, fira isaatillee haa ta'u, raggaasisuun irra hin jiru. Waaqayyo moo hin jaalatu. Dhugaan maal du'an qabdu, lubbuun namaatis moo du'an qabdu. Foon keenya garuu biyyeerraa waan uumameef biyyeetti hafa. Waan kana ta'eef Waaqayyo dhugaadhaan nama fayyisuudhaaf ufiin fannoo irratti oolee du'ee, du'a cabsee, du'a mo'atee ka'ee hedduu isaa deemee dhugaan bulaa jedhee kan nu ajajeef, kanaaf soba hin raggaasisinaa jedhee kitaaba keenya irratti wangeela Maariqoos boqonnaa 10 lakkoobsa 19 irratti innis kanuma ibsee gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos yoo maaramii irraa dhalatu dureessaa hin jenne, sooressaa hin jenne, hiyyeessaafis, dheeraafis, gabaabaafis, udu sanyii, udu gosa lakkoofne dura hunda fayyisuudhaaf masqala irratti fannisamee dhiiga isaa dhangalaasee nuu jecha namootidha jecha. Kanumaafuu fakkeenya odullee abbaan tokko abbaa langaa ta'ellee daanyaallee hoo ta'e yoo inni murteessu dhugaa qaama murtiitiin dhugaadhaan, dhugaan sun akka isa biraa hin hafne, dhugaan waaqa qaba jedhu, dhugaan rabbi qaba jedhu, dhugaan akka isa biraa hin hafne dhugaadhaa jecha qaama murtiitiin murteessuun irra jira. Abbootiin amantaa nuun kan itti amannu isa kana. Maaliif hoo jettan akkuma duratti ibse sanitti dhugaan du'an qabdu, lubbuun namaatis immoo du'an qabu. Cubbuu kanarraa, cubbuun waan nu himattuuf, cubbuun waan ibidda nu galchituuf, cubbuun waan ibidda zalaalamii keessa waan kan nu hin baafne waan taatuuf dhugaa keenya qabannee hiyyeessas dureessas odun jenne walqixaan laallee murteessuun nurra jira. Karaa qarshiitiin, karaa moofiraan fakkeenya amma misaaleedha jechuudha akka isinii galutti yookiin obboleessa ta'a abbaa alangaati yookiin immoo daanyaadha yookiin immoo abbaa murtiiti yookiin obboleettii taati yookiin immoo dhirsa obboleettii taati. Warri kun dhufee isaan naa murteessi, murtii kana dabsi naa godhi hoo isaan godhan hoo isaan jedhan dhugaadhaa dhaabbachuun irra jira malee firaa dhaabbachuun irra hin jiru. Maali hoo jettan akkuma duratti ibsa kanatti ragaa yoo raggaasiftan soba raggaasisinaa, yoo murteessitan soba murteessinaa kan jedhe sun cubbuu akka hin taane. Cubbuu yoo ta'u kun immoo kan isaanii inni murteessee dabsee murteesse sun cubbuu isaa san hin baataniif irraamoo hin haqaniif kan itti gaafatamu isa. Dabalataan alamii kana keessatti hoo jiraannu alamiin kun kontiraata kiraayidha, boru gannee deemna. Lubbuun teenya garuu zalaalamii alamii jiraatti. Hedduu kamitti? Hedduu waaqatti. Hedduu kamitti? Hedduu rabbitti. Isa achitti wanna jiraannuuf cubbuun sun waan nu humatuuf, cubbuun sun waan ibidda keessa nu galchuuf kanarraa gorree dhugaa jennee
walqixaan murteessuun nurra jira kanan jedheef kana.